سنتي ولا بنارجت سنتي نبي دان ديفا أفوي ديفا ما يروقا فتوتي نبيني الصبر عند صدمة الأولى جدني كستين دي بساكن كمنني بجتشو صبري جتشوني بكما جلقب قرتي مصيبة دان كبرتا ولتلفتن بكم مصيبة دا والقنم تنسنتي بكا سنتي قرتي صبروتو أبسا جدام ربي رتي قرتي كان أجريد لينا ماتو بلتا لينا ماتو سساني جاني أكسي دي بساكو داني بجتشو أنا في صبرين yeroo akkasittiin jechuudha musiibaan akkasii quunnamee sammuun kan keetilleen jechuudha waan biraa keessa osoo sin seennetti if qabuun barbaachisaadha obsuun barbaachisaadha obsa jechuun Ibnul Qayyim al-Jawziyyi rahimahullahu ta'ala waa'ee sabriitii fi yaqiina irraa dubbatanii فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر بغير مركب جان ati yeroo dhatti gartee obsaa fi yaqiina dhabdetti taatee jirta yookaan feetee jirta akka nama gartee bahara keessa imaltu yookaan musaafirummaa bahara keessa markabaan yookaan dooniidhaan malettiin deema jedhee yaadeetitti gartee feetee jirta gaafajjan kanaafi obsi kun markaba jechuudha jiruu jireenya keenya keessatti musiibaa keessa musiibaa nuti duniyaa keessatti jechuudha waamuma jiruu jireenya jedhame hunda keessattuu obsi dooniidha jechuudha waan ittiin waa takkarraa gara waan tokko dabartu sabrii namaatis jechuudha akka Saalih al-Fawzaaniin dubbatanitti maal jedhanii as-sabru ra'sul iimaanii jedhan obsa jechuun mataa iimaanaati akkuma qaamni ilma namaa kun gartee mataa maleen dalagni mataadhaan malettiin sossoone sabriin kun illee jechuudha imaanni namaa jechuudha kan inni ittiin gartee maalini obsa qabaatudha jechuudha sabrii qabaatudha qadara kan rabbumaatu nutti murteessa wanni rabbiin naan fedhe musiibaa rabbiin naan fedhe kana gaaruma jettee gartee itti hamamtee fudhatuu qabda maaliif وما أصابك لم يكن ليخطئك جنبين واني قرت ربين ستقى مصيبات كسيس مدة جئي ست مرتيس أبو جان وما أخطأك لم يكن ليصيبك واني مو ربين قرت سنتقو إساسي مرتيس جرو دراني تكا أبدا سنتقو جان فكين كان أجيش ربين جل جلاله في قرآن إساكي سيرو دبة مالجا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا جابا لبوتك في اللي وان فكاتو دؤون يما ربيتي ملت لبوتك في اللي دؤون يوكا بؤون قرتي وان فكاتو يو ربين ندو تاتي مرتيس ملجتشا رب ما تقرتي مرتيس جدنا قيان كينيا غافا أسرات ممت غافا رزقين كينيا ممت أسرات ديم نجرا كينيا kana akkasitti beekuun barbaachisaadha garuu deemuun illee naman dhibu deemuuni waanuma gartee ambiyoonnis namoonni gartee amma dura dabran asaabotarra jechuudha moomintoonni gurguddaatu gaa warreen khayri jarraaquu keessatti beekamaa nama dilatu dabarfateen akka keessaafuu gartee gaa ashrafoo khalqillaa sayyid waladi aadam Muhammad ibn Abdullah illee asumarraa deeme jechuudha du'uma kanaan deeme bara lubbu fayyaan deemne beek hadhaa du'aa kana dhandhameeti laadhaa du'aa kana dhandhameetuma godaaneen jechuudha garuu godaanuun naman dhibu bakkitti godaannu bakka kamiiti waan akkamiin nu eeggatan barbaachisa galaan nuti gandatti godaanuu deemnu sanaaf qopheeffanne galaa kamii harkaa qabnaa jenne if gaafatuun barbaachisaa jira keenya keessaafuu galaani ganda akhiraa rabbul izzaanis yeroo dubbatu maal jedha caalaan galaa ganda akhiraa وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب جلالا سكيفدا يوكا غلاكو كيفدا إرجالان غلا غند آخرة صدى ربك أباتوبا يا ور عقليك أبدانو يا ور قلبي غرتي
qalbii dhugaadhaan gartee rabbitti amante qabdanu sodaa kiyya sinqeeffadhaa, sodaa kiyya galaa godhadhaadha. Galaan ganda akiraadha caalaan sodaa kiyya qabaatudha jechuudhaan nuuf hima jechuudha. Warra sodaa isaa qabullee rabbi nu taasisu. Duuti kuni yeroo saahiba keenya irraas haa ta'u, aalii keenya irraas haa ta'u, nama ollaa keenyaas haa ta'u, yeroo mudatu kana, yeroo fuudhu kana nu kajiru kanaaf gorsaa beeka. Akka nuti yaadannuu fi nabiinu kanumarraa kaasanii alayhi salaatu wassalaam aksiru dhikra haadhi min lazzaati jedhaniiba. Yaa boo heddummeessa yaadatu isii qananii namaa murtuu taate, isii lazzaa namaa murtuu taate san heddummeessaa jedhan. Yaani almawtu du'a jechuudha isiin sun. Akka nuti du'a san yaadannu nu taasisa jechuudha. Duniyaadhumaa fi fedhinnaa keenya qoftii gartee hariyaa ooluu osoo hin taane ganda akiraatii gartee maal qopheeffatuutu nurraa eegama jenneef yaadatu qabna. Warra if yaadate rabbi nu haa taasisu. Obboleettii keenyas illee sabrii guddaa rabbi siif haa kennu, obsa guddaa rabbi siif haa kennu. Nama gartee sabaree sabbarsiisu rabbi si haa taasisu. Nama gartee ati silaa ugaa beekigaa bakka irra caalaa bootaa jirta, markaza gartee Qur'aanii fi hadiisni irraa qara'amu keessa jirta. As keessa ta'a obsa dhabuun hin barbaachisu. Aalii kan keetiif illee fakkeenya taate akka isaan gartee obsan dhabne sabbarsiisuu danda'u sirra jiraata malee ifii obsa dhabdee akka nama gartee bakka ilmii takka hin jirre, akka nama gartee bakka hadiisni irraa dubbatamu hin jirre ta'uun hin barbaachisu sin jedha. Rabbi sabrii guddaa siif haa kennu. Ganaa musiibaa akkasiitiin illee rabbiinis hin tuqinii. Rabbiin aalii kan kee gartee ganda akiraa deeman immoo rabbiin isaaniif haa araaramu. Caffee jannataa keessa rabbiin isaan haa ciibsu, qabrii isaanii rabbiin itti haa bal'isu. Siin immoo warra gartee yawmal qiyaamaa firdoosa al'aalaa keessatti wal argita rabbiin isin haa taasisuun isiniin jedha. هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه أستاذ كينيا قلتوما والفادة نسيانو دامتني في وسنو دامتني أكسم دعائين وفقدتن قلتوما قلني كيسان دجا دامنا ربي سنيف هادي بسو سنين ججا. ما شاء الله نقا أكسم على الفاتحة كوكا نمني كرادي ما هتو نددبا كانوا موجودين إن شاء الله نبيرتي أرقمتني أكسيت نسيها كان فكاتو دعاء أكسيت نوجو كيساني فدو قلتهما والفادة براتوت كيسا أمني والباباتي بكدوا كنوا لكوسا كودان كان رتولبا دعاء نوف كردا براتوتا أستاذ أكنا زمان دون ديميسا ريبيمي براتاني falmatan fan jiran falmattu fa Muhammad fan jirtan ulba galbaati du'aa godhaati inshallah ga bulletin keenya kun ga numa qabdi beektani numa tol sabbarsiisuun nurraa eegama. Ol deebi'a ulbaame Muhammad yoo jiraate jala kan ulbay Muhammad jiru Muhammad Ibrahim kunooni mul'ata waa wanuma ba'uu dadhabina fakkaata dhiiroo hundulloome. Ya boga koga egatti fufuunis bubullee ga mucaane asuma jidduun lafa dayna fakkaata olbaya. Ayyee falmataa dhufe ayyee falmata qeelu ammaa finni kuna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه تفضلي سين جنة فالمتا كينيا سلاني بيكتا فالمجوسي كنا دعين إن شاء الله تنور بسين أشيهانو دامي في أيه فالمتا قبان قلنا كوري فرقاني والباء مسلم نتوك برتي أن
hangafa dura deemuun illeen ta'u namni tokko Muhammadiin turan ol ba'e Muhammadiin eenyu dhiifama naaf godhi jecha inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun obboleettii keenya obsa guddaa rabbi siif haa kennu obsa ayyuubii keenya rabbi siif haa kennu waa hunda irratti yoo waan gara rabbiitii namatti dhufe yoo irratti obsa gaariidha yoo gorsa ta'es ka ustaazotii keenyaa nu ga'a daahwaa yoo ta'es gorsa yoo ta'es dhaamsa yoo ta'es wanni isaan nurraa hambifatan hin jiru barumsa keessattis ta'e bakka hundatti jazaa keessan jannata rabbaa godhu nurraa nafne bakka gammachuu keenyaatti illee bakka waan nu barsiisuu keessatti illee bakka gaafa gadda keenyaa nama walitti qabdanii nu bira dhaabachuu keessatti illee nu biraa nafne jazaa keessan jannata rabba taasisu obboleettiin keenya arra utuu kophaa jiraatte kophaa isii mana rabaa keessaa yaada kanaati bakka hundatti iraarti arrammoo alhamdulillah ustaazotaa wajjin barattootaa wajjin kun hundi ni'imaadha rabbiin nama du'aayii godhuuf kana keessaa nama tokkorraa qeebaluun mala kasinirraa wareegame rabbiin ka jannataa taasisu obsa guddaa siif maatii keetii rabbaa kennu haftee umrii keessanii keessa barakaa rabbi isinii haa kaa'u baay'ee ustaazotii keenya irratti illee haasa'uun ni ulfaatti haasaan nama harkaa baddi akkasii obsa rabbi siif haa kennu warra rakkoo irratti sobsee qannoo irratti sobsee waliin jiraaturraa rabbiin haa taasisu gaafuma uumamnu siluma du'aa uumamne keenyas arra taatee bor taatee hin beeknu garuu du'a kana biyya keessaa ta'e biyya laatee addan baafanne kaasitti warri biyya Eeshiyaa kana keessa jiru kamaatiin ofii ol qabee gadi qabee qabaratu du'a gaarii jedhamu sun nama hojii gaarii qabuu fi hojii keenya rabbi nuuf haa tolchuu gaafa galli keenya geessee gandaa karaa sana deemne ka biyya kana ammoo du'ee ka sallaajjaatti ji'a meeqa taa'e bakka inni buufame wallaallutu jira firuma keenya dhiiguma keenya osoo garaan nu gubatu gadi baafnee karaa daarii keenya silaa danaazaa namni xahaarii maal godhee qabara miti asitti meeqatu du'e jennaan bakka keenya dhabne akka uumuu dhabne qabaruun laftitti qabaran hin jiru aramni hin dhiisu gadi baafnee uffatuma inni jiru marree teessa keenya karaa makiinaa daarii keenya akka biyya keenya horiin gad harkifameen gatamu akka sana karaa daarii keenya achii mootummaan sa'aatii fedhe eeganni taa'e dhuftee fuutee sallaajjaa keessi sanbooda sallaajjaa sanaas hin qabarama ta'e hin gatama ta'e sanbooda hin agarrume kaminuu gaa ka namaa tolchu rabbuma hojii keenya rabbi nuuf haa tolchu saniifuu ka biyya keessatti wareegamee namni ol qabee gadi qabee qabaratu wallahi irratti obsuun dirqama keenya irratti obsuu qabna obsa rabbi nuuf haa kennu ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كان اللي بيكم ساين أبو بكر نجد ربي تسيني عبود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كان قربان ما شاء الله namni biraan hin jiru leela jedhe Muhammad ni bee ayee warri hayya sumayyoonni kun falmatuun beektanuu ijoollesin meefa falmattu akkuma falmatetti falmadhu gaa qottuuti bootilleen ol ba'i falmattu yookaan sabboontu yookaan madiina eebbisuu allee bakka ol ba'i gaaba تيا وعليكم هذا فالمد جرتي ورحمة الله وبركاته ايه يا استاذ لكم lakkoofsa qalirratti kun falmataa biratti jedhaa ture yookkasanii maal jallisaniidho amma dhufuu deemte qopheetuun seenuu fakkaataa dhufuu deemte amma falmattu Injirtu ni jira Muhammad al-Islam
بخل بين ما تجربتنا فكرنا بخير يقول ميتي يا البيت علي جرت علي البي وجولين دي كاني بقى شمالكم قاعدة بيتني سقلي كان سولفور هيد بزوني سودات ويروغريكا سان ما سقلي ساني كان ركفتو جنون فكات هذه مالي البي خلا لكو سقلي علي نعم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون بولتكن ربين صبري سيفا كنو سيف ماتيكي كبير جروس ربين ججبنا كنو سدوي ربي رحمة تعبدو ربيني فولا غاريدان سيفا سيمتونا wanti jedhamus wanti godhamus hin jiru du'a waan dirqamaati du'a to waan biraati namni furmaata walii barbaada kana sanade du'a kalas waan jala muramaadha waan ta'eef obsa bichiteedha wanti du'aaf dhaamamus wanti ofiifis galaa godhatamu waan dirqamaati waan hin oolle kanaaf obsuu malee waan akkasitti wanta gochuu dandeessu hin jiru osoo dhukkuba gaabaluun dhukkuba dhameessitti mamee in gargaarta mana yaalaa keessaa kana godhaatti du'a gaafa jedhame immoo wanti biraa takka hin jiru sabrii tokkitti malee kanaaf rabbiin sabrii guddaa siifaa kennu du'aayiidhuma godhiifi malee wanta ati gootu hin jiru silaatuun bira jira deeminaame wanta akkasii hin barbaachisu lafati jirtutu murteessaadha jechaadha asii osoo mana namaa sana keessatti duute Allahu aalam qabaramtee dhiistee kee rabbitu beeka jechuudha kanaaf falmataa waan baay'ee dubbate ka'e ustaadonni keenya illee waan hunda dubbatanii erga durii nutti himama kanaaf sabaruu bichiteedha kan nu barbaachisu rabbiin sabrii guddoo siifaa kennu sammuu kee hin jannaqini yaadini boo'ichan barbaachisu du'aa bichitee godhiifi siin jedha duutii waan oolu miti meeqa karaa kanatti baharatti nyaatame dooniin ittiin garagale wallahi lafee namaarra deemne akka suudiitti adde kana keenya erga Jibuutii dirree du'aadha arga kaane aga dhufne suudii keenyatti suudiitti riyaan keenya meeqa nu biraa mana hidhaatti du'e wallahi dalagaadha nu biraa bahe kan mazaraa arabaa keessatti du'u jira wanni godhamu takka hin jiru seenaa dhugaa tokkoonis gabaabsee sitti mee obboleessitti ruusaa jechuudha halkan wajjiniin bulee ganama yeroo inni hirribaa ka'u du'aadha falmataan hin beeka jechaadha ollaa jiraati wallahi waa takka hin goone gadi baasee balbala asfaaltii irra kaa'ee ganama shortaan nuti achii fuute maal godha maatiidhaan qabareeraa jedheen wanni inni godhu hin jiru ofii du'aadha kalas inni du'aadha waan ta'eef waan godhu hin qabu kanaaf waan takka kana baay'ee keessummeessaa jirra nusi firri keenya meeqa du'e erga an akka mataa kiyyaatti firri kiyya erga na dhufe wallahi nama 5 oltu du'e kalas du'ani rabbi rahmata jaraaf godhachuu malee wanta gochuu danda'u hin jiru anis du'aadha waan du'e jedhe kan koo qabaraa kiyyan argan jarri illee yoo achitti jechuudha maatiin qabarachuu danda'a kanaaf kana asabii obsisiin jedha rabbiin obsa guddoo siifaa kennu gorsa ustaadota keenyaatti nama fayyadamu rabbiin nu haa taasisu kadhaa kadhatame cufataa immoo rabbiin nuuf haa qeebalu aftee umurii keetii keessallee kamaatii keetii hafe keessallee rabbiin barakaa siif haa kaa'u awwaan baay'ee illee dubbaddu ustaadina waamnaan wajalaan didu deenul ba'e ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل Ayyee alamuddin keenya galatoomii ulfaadhu hayyee wallahi dubbiin ijoollee keenyaa kun wallahi hedduu miira nama tuqa yaa ijoollee wallahi hedduu namatti dhagahamasi inshallah waan akkasii kana wanni beektanii qadara rabbiiti eessallee dhaqxee akka rabbi silatti qaddare tokko akka rabbitti silasitti katabe tokko akkuma saniin deemama qadara rabbii gaafa jedhamu guutummaan guutuutti gartee fudhatanii ijoollee keenya kana hireesii biyyaa hambaarra deddeemuu ta'ee kana inshallah rabbi irraa jijjiiree haala gaariidhaan
gammachuudhaan, milkiidhaan, rizqiidhaan, aafiyaadhaan waan sila ilma namaa haajomsiisu kulli kan isin barbaadu